Thank you for ويشكي من جريمته ويشكي بسودانته guys tap guna tap tumura tabanna baki wadide yero bareda wadinda barsile oh itu mama cek atau kerja tera ambai lancar buat duri kan ini ke sifata wallahi je Rugawani yor figar war jolle dina kan ini amana mana jarati timbu nabra ya nagenya ki ya wan so da du wan nago tumbe go duriyen kairo to najidira laki awi na da dai mati fodo liga ndem ko ko dufa yo ko ba ke te san mabra si oye ani ano bele sake za bale sake ya garu wannan mana manu gaba yi gadda baki ana nace kita shaku di wallahi sun de kan mo sabe yo ada mana ke ilmu ke wani fite mana ke yana dufta nama da ko ko yake mana ke yana anan ba badi lalle sin na wana mati na da mara ko invecta optionali na mati stadium to kabdu da ai mati fulani biya ki no fa ko biya afrika sanda ko ne biya afrika sanda boni record anan mana asli fa mubaraki fa ready fa bralle ko de record bangaru ina manu beita jara nagenye ki ya utela TikTok kan hotel tille biyam bene ke satiga ano so oromo milena me ke biya sandaru hotel ka badde ta mal biya Dubai yale biyitum biya guddate location achigo bika barbad hotel barbad amma astese lalu dandesa bika dim barbad gati sigar samal sigar tisa achuma gacheta echo ma basi basame ma ki ali kilom beta nama ilmo gudditu biya araba jira da diaspora america wakin canada da fanjiro anje chat mal goda basi mana sire kabat sama sudat mal jar batin soda ji zabe ta jara yani wa najalata nafaka ta male nan jalata ni jarri ta bolu disani odura ge man ta disani mani ya mutku ta ay wara mo ko sin kalata ta bi ndiyam di demar gize ase no da abati na ma je tame maki ta bi diskalli walli ge be din sai baka de gargar de mun nawante ya kana pawgin ja page sai ada jira yo rabbina mulke sai anti ma je to gazara kenya mali flufta ziara dan ba visit visa ka bati taka garu ma konturu yo ziarte malik dukan udese ta jol mabrata hiti achu fesilan guyya wale nolu dan da garu anin amanu ma oromo tani barna mun dan amanani in jala dan ka bajjan garu na genya kiya wa na gotu da fakka amma gize ya chana dubatu fo gacha abadan itinga bugana sanu ya itinga batamma fudate o ma singoda ni manaki ya kubata na genya ke tiville rako ninjuru yona njete ade guyya jarmoli nola algana moga awi ti dabali ti kottu samboda manaki ya kubata daiman da walmani ga daimi akami kabde urgo ti kairo jirta ma urgo ilu sodda ti kairo jirta la ana mamati le tarse ada daima le fude oliga dan karata tum barbado manaki jene rako mi tas duftes ni kubatta dufte kubatta mana ke sire to ko fajra ma rashi ma ega sire ta kan gabsilalla man tu insha Allah taala Mare rakon ka firashi la farra fa mutite kan gudin jira mi sambita to ya na gaskiya no ani klasi si dise oda kana si dise din ani mo salona klasi kola salon ile kama manne ke salona la
qulfi akka inni ta'u ulaal asbiraani ulaa akkasi kollafeetiin qulfi qabadhee saaluun na jechuudha. Waan barbaaddu si kanneen. Antu wayiiti maati mana badaafoo maaliif na jakkitu? Wallaahi shayitaanni kun beeytee nama walii garagalchaa qulfi kollafeetiin harka qabadha. Wallahi osoo diyan nama ni beekta. Namni tokko shayitaana wayii yaabbadhee Dubaayii dhufa muti yaaraan dhufa shayitaana maalitti waliin nu garagalchan nuti obbo jedhee maal Oromooti. Namni dawwalee ni dhufna yoo jaa nama tokko eenyu waliin jirta maaliif alatti wal agarra. An nama kiyya mana nama kiyya namni akka beekuun barbaadu an dhiifama waliin. Sanii. Yaani warra achi keessa jiru laal warra achi keessa jiru shakkuu dandeettaati. Warra achi keessa jiru maaliif amma ijoollee yoo siingilii maal kanneen waa balleessitiitti shakkuu dandeessa. Lammaffaa nama biyya tokko keessa jiraattuun haalumatti wal argutu gaarii malee dhugaadha mana kee barsiisuu dhabuun mana kee nama qabatte abbaa barbaadde alawwan agartee shaayii bunna waliin jettee galuudha malee harkisaa mana kee fiduun dhabuun kan keessa sirriidha akka mucaa shabaraa tokko keessattu jecha. Maaliif nama guyyaa tokko qabdee fidde guyyaa lammaffaa ofumaan barreeffuu dhaabatee sitti hanqaaqaa. Kanaaf hiriyaa kamiyyuu haalumatti manni kee mana kee qofa jecha siingilii waan taateef mana faamilii osoo taate rakkoon qabu akka fedhan abbaa warraa kee waliin dhufuu danda'a. Sun rakkoon qabu. Ani ati obboleettii tiyya saba kiyya qaama kiyya jedhee Dubaa irraa ka'ee. Anis maaliin jeebar anis wayisti kaade dhuguma wallahi kabaja guddaa si qabaan nama TikTok kanarratti hedduu jaalatu keessa wallahi jechuun hedduu obboleessuma kiyyatti hin baane hedduu arraa miti ni beeyta. Garuu obboleessarraa barrii jidduun qotofatanii rafan jedhe. Oi, fakkeenya an keessuma yoo dheebodhe yoo beela'e akkamitti waa makinoo barri keessaan qolloftee ati saaloonii raftaan ammoo keessa rafamanii ta'a. Anamma keessaa ulaa qollafadheen mana kana keessa maali qoy micoon tun daa'imman mana kana keessa jira hanga jaanianii jechuun hin jaaladhu. Waan barbaaddu siif qopheessee waan laala waan ati boruu miti waan har'a galgalaa miti waan guyyaa sadii barbaaddu siif kaa'ee siif guutee ulaa qolla. Mana bichaanii yoo deemuu barbaade. Nagnaan dabalta gaa. Awaan naan jette dhageette martiin. Urgoo inni waan jette laal waan naan jette maa shayitana yaabbadhee dhufaa naan lakkine ati shayitana yaabbattee dhuftu shayitana kaayiroo tuhamaadha sanis shakkitee naan jette. Aguma fedhe koy aguma fedhe shayitaanni kaayiroo hamaa yoo ta'e obboleettii nama yaabbachiisa. Sanii fi miti bar sanii maa fi miti jechuun akkanumatti galee seera kiyya kunaa yoo obboleessa ati obboleessa kooti gizee naa bilbilta asuma bar manni guutuudhaan saalona qabaa waan qabaa minnaa dabaltaa akkan. Yoo tarii asirratti ada fincaan na qabe haa jennu cinqame fakkeenyaaf ati ammoo raftee jirta silkiin irraan kaastu yaani maal godha ayilaandii wayiitti onnaa jedhamu maskootii irra. Hin rafuun immoo dhiirri mana kana keessa buleen hin rafuun hin rafu koshennaa maaltu jira. Hin rafuun. Aantoota maafadurree walitti taa'anii jettu ture. Numaatu ni rafaa. Inshaallah anka guyyaan kaati deemtutti rafu. Jechuun waan barbaade. Akkama guyyaa takka illee namni waa rakkatee dhufe illee maal kana mana kee buleen beeku namni takka illee urgaati mana kana qabatte. No. Hin bulu kam. Hoteelan qaba yoo hoteela maallaqa kiyyaan hoteela malee mana kiyyan. Anammaa mana aarsite maa rakkataa wayii na seetamu ayyaana Oromoo ziyaaruu dhufe malee jaartii qabaa maal qabaa. Siifi miti bara nama siif jecha miti bara wanni jechuun jiru akkana godhaa jechuu barbaadeeti malee siifi miti ani obboleessa. Maana sakaanayyuu akkamitti abbaa barbaadde amma fakkeenya warra akka siingilii kanneen osoo gootee akkas nama akka kiyya maatii qabu abbaa beetasaba abbaa ilmaa kana maal godhurraa qollofatu barbaachisa. Fakkeenyaaf. Obanneetuma rafna nama fakkeenya halkan yoo rafu subhaanallah alhamdulillah auzu billahi minash shaitaanir rajiim faatihaa kana kara hiitti rakkisee rafa. Yaa Nasree qo'ate obboleessa kiyya. Seera kiyya biyyi tuni ati biyyi tun biyya Fir'oonaati yaa obboleessa kiyya. Si galee? Biyya Fir'oonaati.
إيه بيجي فرونا بيجيتون Aha. سنما أسمع وان برات وصنتين أسمع وكا كلمة لولتي لفعاتي مولا ليو يولتم ليو إيه قاسن Ana hadimu. يا بلي سخي بيجيتون Anti jamar ma ke situ akkas jedhee boksiilee jaalata malee annama nagaa ta'uu kiyyan beekta. An diritti amana salaamaa fi mangadiidhaan nama deemu. Anamma qoy fakkeenyaaf salphis amma rabbi haa godhu fakkeenyaati ziyaaraa Dubaay kana dhufte haa jennu. Akka tasaa taatee yoo Dubaay namni ati baay'inaan walitti dhiyaatu tokko anuma dhufte nan dawwalte na fuudhette si fuudhee mana kootitti siin galee. Akka carraa ta'e ammoo hawwiin yookiin hajamaafuu yookiin maaliif iyyuu adeemtu yoo mana hin jirre manni kiyya kifilii tokko ta'e akkam goota jidduun maggaarajaa itti goonamoo komborsaatoo itti goonee cufnamoo akkam goota. Wallahi amara kiyyan beektu namoonni jechuun ni deemara isii jalan deeman. Fakkeessiin deemtee hundaa'u. Waliin deema. Anaafatti tasuma amma osoo hawwiin dalagaafillee meeshaa bitatuuf soo qabaate illee walumaan deemta malee ana waliin mana duwwaa keessan teessu. Walumaan hin deemu. Ansi shakkuu fi miti garuu an waliin hin deema. Ay waan amantuuf malee isii waliin deemtu. Saniif wallahi saniif miti. Koy mana hedduu nama hunda moo silaa akkam. Akkam. Yani dhiirotuma hundayyuu fakkeenyaaf amma biyyuma sanitti nama haadha manaa qabu wayii osoo mana isaa dhatte. Ati yoo ati mana ammataa dhimee suuqa dhaqeetu keessummaadha waan taateef waa ittiin si keessumeessan maakii suuqa deemee yookiin gulliitti deemee yookiin supparmaarkettii deemee waan garaagaraa bitee dhufaa asuma na eegu osoo sin jette abbaa warraa isii waliin dhiistee si deemte akkam goota. Wallahi hin taa'u mana sana jechuun yoo akkam walitti jabaannee fira taane malee ani ammas fuula guuree hin taa'an akka nama tumamee taa'utti hin jaaladhu ni beektaa numaatti hin jaaladhe malee nama shakkeetii miti. Maali boossi tumanii seqondoo kana hanqanam naan jiru takka takka kanatti hin ta'a. Jaalibani. Ani amma mana hojii. Wallaahi akka arjeen taa'an. Yoo achisi dhufee. Laal suutuma jedhee si dhufee si bira taa'ee maakisha maal taate maaliif gadi ta'ee akka sarka sirra kaayate yoo maamoo si sossobee. Amma taallaa gizee jaartiin baatanii jiran namoota akkanaatu jira. Jechuun isaan amma shakkiidhaan miti ni beekta an akkamii amma mana hojii gaafa hin deemee tokko jira ni beekta hojii deemeti akkanatti bas jaabeeti ati namni osoo waan biraa yaadin akka namni waan biraa yaadu maas fiidaan haa jettee bicha hojjetan. Mana dalagaa deemnee mana dalagaa laalee haara. Anu maaliyyuu anumaa barbaade hin taane na yaachiste ilaala. An dhugamatti warra dhiirotaa kana hin amanu. Akkuma ammatuma dhiira amanatu kana warra dhiirotaa wala Dr. Asilii wala Abdussee wala Mubaarak maal kana amanee mana jaraan bulan nageenya kiyyaaf jecha fagomatti jaaladhaan malee jecha. Garuu ati akkamitti ana na shakuu dandeetta kifilii sirraa. Shakkuu fi miti bar namni tokko bar amala isaatu jira ni beekta. Wallahi an gaafan biyya tana dhufe taariba dhufe jechuudha. Ijoollee walii dhufne yoo siimanii dandeessa waluun. Nama hin rabne ni beekta akkanatti nama kana ofirraa ilaalaa oola jechuudha. Isa araraa fi rabbuma rabbii jira jaalala rafanii rafu waan akkanumatti gaafa nama dalagaa gizeen deemellee ni jiranii mana arabaa kana arabaa jira dhiiraa jira. Arabni tokko tokko fakkeenya arabni Masrii kun faateen jaalatti beektaa sheekota kana. Akkas namni tokko si lakkafuuf yaali hin jiru bakka dalagaatiitti. An bee deemeen hin beeka mana dalagaa sanii. Hundaa kee maaliif na laale akkana gizee na laalan hayi namni bar waan silaan nama haarawaa jechuun silaaluu jira bar yoo tara sadi akkana na laalan akkasuma hojii kiyya qabadhee deeman hin jaaladhaan. Amaluma kee ijoollummaati immoo biyyatti baasii jechaadha. Waan na jiilsanii bitaan na jiilata akkas hin qabu waan akkas hin qabu garuu anumaatiin barbaanne ni beekta. Ni jiraami saayiba tiyya takkaatu jira bakka natti hin tolu. Amala bareedaadha garuu nama akka keenya biyya fagoo irraa deemee miskiina oromummaaf nama ziyaaruu dhufu kan obbolummaa nama laaluuf dhufu garuu bifa saniin keessummaa kifilii addaatti galchanitti qollofuun akka hattuu tagabii natti hin fakkaatu beekta oromummaan maadhu maali. Sitti hin qollafu ani amma gaagizeen akkanatti qollafta sitti hin qollafu ijoolleenis ni jirti waan ta'eef sitti hin qollafu kun taa'ummaaf hin jeeman sitti hin qollafu kottu.
Kullum mazan wayya ta kas ga diddu mana masa da tara alma ma shoko ki yore gete wai yadda da yi te wannan ne na iyaye dufe mal tambod Akkam. fakkeenya fi aso qullubin deemte jennu anammoo yaa'u keessummaadhaa tarii halkan keessa yookiin salaanni fajrii faga'ee waddaatu yookiin manuma fincaanii dhaquudhaaf deeme ka'e gara mana fincaanii waan darbu atasiin rafaa jirta fakkeenya soofaarra yoo ta'u maalirra yoo jaa shokoo kima yoo dhageette ati iyyite yookiin ati kidoo Eneyyuu no waan akkasiisan isa daadhan waan nama gisee wanni koshko jiru dhiigee nama dura waa laalusan akkas waan akkasiisan hin jenne bara. Siinga waan akkasiisan hin daadha amma waan kosh joo kanatti wuy jee nama waa akkasi sodaatu miti. Hin sodaadhu jechuun an gisee namni waan akkasi biilaa kana fudhadheetiin gabbaan sodaadhu waan akkasi wanni naan sodaadhu waan biraati bara. Nama ija badduudhaan akkana faa nama dallaalu faa hin jaalladhu. mee fakkeenya ija akkamiitiin na agarsiisme ati Why ya Rabbi? That's what my internet. Ejaatte jira amma fakkeenya akkana nama laalu jira akkasin nama laalu jira akkana nama laalu jira yaani nama akkamitti laalu mee yookiin ka akkana nama laalu jira ija akkamiitiin ija badduu jettee kaati yaaddu Ati kottu bakka asitti qollafu. Maal daata kottu? amma walii galle gina tapha xumuraati baay'isee tapha xumuraa taphannaa adeemtu isilleen jechuudha arraba mataa nagootee beektaa mataa si dhooftii taa'e wallaan nama maneen dhaqomma inde tasumaanaa shintibeetiif deemu hattuudha jettee qucee na dhoofte asaan dambaafatin isii yookaan akkas wayii jettee nama dammaqxan hunda caalee akkan sodaadhu kana godhe maal ni beektaa maakii mana dalagaa deemee naan namichi maa batbatee taate waan namni yaadna akka nama yaadan nama goota ka jedhu anumaa kanayyuu Micoodhaa barbeetee micoodhaa tunaan. amma namni dhiiraa kun maal akka ta'e beektaa maakii an dhugama sitti man beektaa akka sistoofne illee jechaadha namni dhiiraa kun akka sistoofne illee beektaan jecha dhugama sitti ma namni dhiiraa akkas batbatti bitti akka waan sodaattu taate mucattiin tun immoo bakka kana dura akkas namni takka illee tuqee hin beeku inda'u shayxaan ijoollee akkasiitti irra nama asaasaa taa'u beektaa dubara akkas nama dhiyaattee firii nama waliin taatu namni waan akkasiitti yoo irratti yaadu akkas ka fagootti akka adurree kanaaf akka adurree fattuuta akkasii ofirraa si hedduu kana dangumoo shayxaan namoo nama dogongorsiise itti dhaqe nama godhaa beektaa annaa osoo akkas godhuu baatte maaliif dhugamatti namallee dogongorsiisuu danda'a waan ta'eef jechaa Taayyee. annaa qannasi karoora isii fuuldura naa Asii gaafa nagalchaadhaa jaakam asii dhimee fidii asii yoo sitti ergataa jiru nagalchaa jechuu jira. okay laayiviin galle gaa asli yoom galle maa bomboliino tokko darba yookiin onnee tokko bomboliino tokko yookiin onnee tokko yoo asliin jiraate wanna tapha guruppii taphanna asliin dhufeera qo'eshi Akkasii nagalchaa. taphicha kana sani okay taphicha hoo kana sani malee hin dhufu qo'ina biratti Okay. si jibbe hin jenne neneeti jennisa amma dhufeera kinoo asliin asliin dhufeera qo'e amma eenyu nama afraffaa eenyu wajjin taphanna jechuudha nama tokko